areenni kun jedhaaka. Akkasitti areeda wayinni buskuttii wayii bakka bishii garbu fakkaata. Ani immoo nama areeda qabuuf nama asaarraa moluu qabu haadha manaa qabaate ilmoo qabaate jinnii qabaate waan ni nagashu tokko hin jiru. Itti cabsu abbaa manaa ishee dhiisuu hin dandeenye. Sababa ani abbaa manaa ishee dhiisuu hin dandeenye immoo asirraa kaasee asirra darbee hamma gajjallaa kana jaalalli isaa laphee koo keessa galee jira. Abjuudhaan dhuftee na ukkaamsiti sabboontuun kun. Abjuudhaan na ukkaamsiti. Yeroo isheen na ukkaamsitu bakka jalaa tocha'uu hin danda'u. Ani nama menqeerree kana hin beektu. Nama qalloo kana. Isheen kunoo nama miizana kaasu kana takkaa malee dhala. Guddaan anaaf ishee gidduutti uumame jechuudha. Inni moor bakka humnaa ol ta'ee waa'ee masaanuuti jechuudha. Masaanummoo abbaa manaa ishee irraa fudhachuu korraan kan ka'e dubbiin kun hundi baxamee samii yaabee samiirraa gadi bu'ee kan jaalalli immoo bakka wanti godhamu hin jiru waan ta'eef ani abbaa manaa ishee dhiisuu hin dandeenye. Sababa ani abbaa manaa ishee dhiisuu hin dandeenye immoo asirraa kaasee asirra darbee hamma gajjallaa kana jaalalli isaa laphee koo keessa galee jira. Akkam akka godhee baasummoo wallaalee jechuudha. Jaaladhe bakka jaaladhe du'ii kan jedhu immoo hin jiru addunyaa kanarra. Nama jaaladhe tokko hanga argattutti boqonnaa argachuu hin dandeessu. Kanaafuu jaaladhe eessa naqamame du'i jettu akkamitti namni namatti faradanfaa jiru namoonni nama arrabsitanfaa abbaa manaa isheerraa bu'ii. Ati abbaa manaa hambiraa barbaaddadhu dhiira dhabde moo akkamitti abbaa mucaa akkasumas immoo jaalalli waan irraa nama qabu jira. Walumaa galatti waan ani irraa jaalladhe sana nama biraarraa argachuu hin dandeenye. Innaa maal godhe jetture hin du'u ka. Kanaafuu ishee wajjin walii gallee jirra. Maalirratti walii galtanii yoo jettani bakka kana boodee diina koo amajaajii koo buskuttii koo hin jedhaa malee yaa roottoo yaa gungushaa yaa maaloo jedhee arrabsuu dhiiseetiin jira. Isheenis immoo yaa qorshii yaa erbe sa'aa horii gandiin qabe kan fakkaattu kan jechaa na arrabsitu oolee jira jechuudha. Walii gallee jirra walii mallatteessinee jirra jechuudha. Maalitti akka walii galle immoo isinitti nama nagaan daganne nagaan lafa bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya egaa guyyaa har'aa jechuudha. Akkuma beekamu torbanoota ji'oota darban jechuudha. Sababa faayyootti sabboontuu wajjiniin sabboontuu Wallagga Lixaa yookiin immoo haadha koftuu wajjin walitti buunee jirra jechuudha. Egaa sababa nuti walitti buune immoo egaa akkuma beektanii akkamitti maal abbaa keetii fayyoorra gorteeti maqaa koo ooftaa suura koo fayyadamtaa kan jedhu irraani'a. Ani immoo deebi'anii deebisu nama jaalatan suuraa isaa fayyadamu, nama jaalatan sagalee isaa fayyadamu, nama hin jaalanne garuu muka udaaniinuu hin garagashanii sitti badeemoo jechuurraan kan ka'e xiiqii keessa dirgimni goote nagashite. Gaafa isheen xiiqii keessa nagashitu kanaan dura akkuma beekamu imo'aa wajjin haasofna turre. Baay'ee wal jaalanna anaaf ishee. Imoodhaan otuma wajjin haasofnuuti piroofaayilii irratti nama bareedaa tokko kan lubbuu namaa kirrirri go'ee baasu wayii tokko arge. Maal fakkaata? Areenni kun jedhaaka. Akkasitti areeda wayinni buskuttii wayii bakka bishii garbu fakkaata. Ani immoo nama areeda qabuuf nama asaarraa moluu qabu haadha manaa qabaate ilmoo qabaate jinnii qabaate waan ni nagashu tokko hin jiru. Itti cabsuudha bakka. Maaliifuu aqi jennaan immoo areeda isaa ol karoorri isaa areeda isaa ol yaadni isaa areeda isaa ol jaalalli isaa natti ta'e hirribana dhawee naan eeggatti cabsee anaaf inni walii gallee chas wal gochuu jammarree halkan bakka walumaa galleetu sabboontuuf dawalee ufee ammoo anaaf dawwala ture. Taa'eetuman eeggadha inaa miskiina ilaa argitanii miskiina taa'eetuman isa eeggadha hammanni ufutti jechuudha. Silaa namni niitii lama qabu barfatee dhufa sinii galee barfatee faa dhufa waan ta'eef danda'uun qaba waan ta'eef waan jaaladheef immoo
isa kana dandahuun qaba waan ta'eef nan danda'a jedheen obsee ji'a afaan koo qabadhe obsee taa'e jechuudha. Kanaafuu jechuudha yeroo rafu hirriba wayii na qabu dide. Maali yoo jettan abjuudhaan dhuftee na ukkaamsiti sabboontuun kun. Abjuudhaan na ukkaamsiti. Yeroo isheen na ukkaamsitu bakka akka jalaa tocho'uu hin danda'u. Ani nama menqeerree kana hin beektu. Nama qalloo kana. Isheen kunoo nama miizana kaasu kana takkaa malee na dhaboottu. Na ukkaamsiti abjuudhaan. Isumaan guyyaa sodaachaa oolu natti fakkaata. Achi billiqqi yeroon ka'u lubbuun kiyya kana samii kanatti ol baatee jirti jechuudha. Bakka maalumaafuu jedhee mudhii kiyya kana hidhadhee jabaadhee kaniin jechuudha. Keessa na dabarsiyaa gooftaa jechaa kadhachaa. Bakka isaan ishee arrabsees immoo natti fakkaata. Jilbina laafee jedhaa kadhannaa dadhabee jedhaa. Maalii waaqayyoon natti rifate moo maalinni maalan balleesse kan jedhu faa yaa gooftaa koo jechuun jammaree dhiifama naa godhi maalan balleesse. Maaliif natti qorumsi kun maaliif natti dhufe abjuun akka kana maatti natti dhufe namni hammana kana ga'u na ukkaamsummaan natti dhufe maalinni jedhee yeroo kadhadhu hin beektu gaafa qaannaan akka isheen natti qabamte naa gale natti qabamtee jiru. Ibsiin hin araarama kootu hin araaramnan jedhee dhaqee hin araaramna eeyyee kootu hin araaramna akkamitti araaramna abbaa manaa kiyyarraa goortaa maali sabboontuu kiyyaan jedhe hadaraa jaalalaa. Hadaraa jaalalaa. Ani kan jedheen jireenya biyya ormaa kana dandamadha. Asiiyyuu nama wajjin nama maalummaa isaan beeni wajjin ni jiraadha hin jira. Maali yoo nama beektu yoo irraa naa hirtee walumaan yoo itti fayyadamne hin immoo silaa maal ta'a? An jedhe silaa garaa laafti isheen immoo sinii galee innaan lakki abeet lakki sabboontuu waliif jedha Oromoonii. Walumaaf yoo walii oogne yookiin immoo yoo walii yaadne maal ta'a? Anamma jaalalaa yoo du'e maal argatta? Waan ati argattu tokko jira gaafan jedhu sammuu garaa laaftuuf jetta ishii baqaatti. Gaafa tokkoffaa na bira dhufaa jetta. Booddee si bira dhufaatti. Nuu hiriyyuu torbanitti si alama ana bira. Torbanitti si afur immoo si bira yoo haa ta'u. Innumti abbaa manaa kiyya haa ta'u malee jaalaluma isaa kanaatiin akkan eewwadhee akkuma gubadhe kana jaalaluma isaa kanaatiin nanan bisii malee jedhe. Yii jette arakkattee jirta miidhamtee jirta miidhama keerraa maalan argadhare. Walii galla gidduu keenya haa deddeemu haa jiraatu dhiirri ammaa silas waa argatu waa nyaatu malee hin taa'u. Girri jechuu as lixu achidha ijjisaa as bilbil jedha amma kanaafu gaafa ani dadhabu si biratti haa kunuunfamu. Gaafa ati dadhabdu na biratti haa kunuunfamu. Kanaaf anaaf ati walii galla ilmoo keenya immoo gidduutti lamaan keenya haa guddisuu jennee anaaf sabboontu kiyya walii gallee amma kaa gadiina koo amajaajii koo bakka bundursee koo buskuttii koo waliin jechuu jammarree jirra jechuudha. Duras waliin jibbinee wal jaalannaa ammas immoo waliin jibbinuu jechuudha. Kaleessa wal jaalachaa turre. Har'allee wal jaalachaa jirra. Borullee waliin jibbinuu jechuudha. Garuu namoonni tokko ilaalcha baay'ee abee maaliif kanatti galtee yeroo jettan jirtu namoonni komentii jalatti na arrabsitanis nama sadii waan taate komentoota baay'ee jiran keessaa namoonni baay'een ilaalcha baay'ee bareedaa ilaalcha namatti tolu kana barreessitanii lakki abee obboleessi koo tokko jira obboleessa koo siifan fidan jettanis jirtu. Akkasumas immoo siif sabboontuu yeroo wal loltan sinirraan bareedu kan jettanis jirtu. Araaramaa kan jettan jirtu. Anaafi sabboontuu kan ija tokkoon ilaaltan wal qixxeenu ilaaltanis jirtu. Ilaalcha jaalalaa kan lamaan keenyaaf qabdanis jirtu. Namni faallaa yookiin anaan jaallattanii immoo sabboontuu jibbitanii yookiin immoo sabboontuu jibbitanii anaan jaallattanii hin jirtanii walumaa galatti irra caalaan keessan araaramaa kan jettadha jechuudha. Baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabanya jechuudha. Nuti wal jibbuuf miti. Garuu namoota komentii badaa barreessan jechuudha isin taasisee jira. Namni sadii ilaalchan taane barreesse komentiin isaanii hin jiru. Piraayiveetii jala jira. Otoo warri na arrabsitan sa'aatii 24 irra teessanii barreessitanii mul'atu komentiin keessan piraayiveetii jala jira jechuudha. Kanaaf anaaf sabboontuu kiyya wal jaalannee jirra. Abbaa manaa qixxee godhannee jirra. Mabruuk nuun jedha baga araaramtan kongiraa nuun jedhaa jira. Nuun jedhaa fittish
Siya kanaaf sabboontu qabittee yaa lubbuuti yaa habiibti yaa galbiiti yaa waliin jennee jirra araaramnee jirra warri araara namaa jaalala namaatti gammadan gammachuu namaatti gammadan guddachuu namaatti gammadan immoo nu jiraadha nu isinii malee qabnu sin immoo nu malee qabdanii wal qabattee mixii laga ceeti jedhanii wal qabannee laga ceenaa wal jajjabeessinee jechuudha amma kana nu jajjabeessuu keessanitti yaada keessan nu hiruu keessanitti guddaa sin galateeffadha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja uummata qaalii uummata jaalala onnee koo keessa jirtu nu jiraadha isiniin jennaa kanaaf anaaf sabboontu kana booda michuu taanee jirraa wal jaalanna wal kabanya gaafa biraa immoo abbaa manaa keenya gidduu keenyatti ni argitu jechuudha achiin isin haa ga'u nagaa isin haa godhu nagaan isin haa gashu nuun jedha isinis nu galatoomaa isin jaaladha turtii gaarii